warroonni wariin eessaa gabbaa arsii keessa wariin eessaa meeshaa qofanitti agarsiistaay kan jettan kottaa ilaalaa kun horii arsii kottaa gabbara jechuudha. Harreen jirti, fardin jira, saanin jira, qotiyoon jira, waan hunda si gabbaru jechuudha. Ishee akkasuma isheen jira, jarkaan jira, waan bishaan illee waraabbattu jira jechuudha. Onna harreen kan bishaan hin bu'attu jira jechuudha. Akkas kana fakkaatti gabbarri arsii. Ijoollee gundoo silaas feedii fi maaliin minaamanni kun hin qabu jechuudha. Waan hunda jira wanni arsii wanni dhabame jiru. Kanaaf arsii keessaa dhalachuun koo hedduu takka na boonsa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Na gabbara arsii warri maaltu jira sobdanii meeshaa qofa jettan malee wariin hin jiru warri jettani wariinis kunooti harreen hin jirti fardin jira saanin jira qotiyoon jira kana caala akkamitti siyaa gabbaruu barbaadan arsiin waan qabu madadheetti gadhadhaate micootti agartani. Kanaaf arsii jechuun goota kutaa 11ti dhugaas hin jedha jechuudha. Arsii jechuun jechuudha. Akkuma argaa jirtan kaayee loowwan hin jira meeshaan hin jira jechuudha. Ashamaa kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota warroon chaanala kiyyaa faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila kiyya taa'e akkasuma immoo warroon ta'a jirtanis galata maal faadha. Egaa kaa yeroo darbee meeshaa qofa sitti agarsiisee ture meeshaa qofa jedhanii ijoolleen na gaggaafatan jiru. Maali arsiin horiin hin jiru naan jetta horii jetta sila gabbarri horii hin jira jetta horiinis hin jira horiin sirma keessaa dhabamu horiin jechuun horii dhabame jechuun ka arsiin hin gabbarre jechuudha. Walumaa galatti horiin hin jiru yetaanan hin gabbarre jechuudha. Gabbara micoodhaan kennine jechuudha. Na horiin nafuu jechuudha. Qotiyoonis nafuu saanni nafuu hin elmatti ittiin qotatti harree bishaan waraabbatti farda yaabbatti akkas jechuudha. Meeshaa ittiin hojjetatti algaa irra rafti waan hundumtu isaa hin jira jechuudha. Waan numti hafe hin jiru jechuudha. Na arsiin kanaaf warqii taane miti warri arsii kuni kanaaf shamarran arsii warqii dhoo jiran waa malee miti dhugaasin jee waa malee menu hin jenne dhugaasin jee waa malee arsii warqiidha shamarri arsii warqiidha kan jedhani wuddiidha nuti akka warqii san jechuudha. Takkittii qabnaas gadi lakkisnu waan tokko jechuudha. Warqiin kun beektanii gaafa gatii isaa gaafattu baay'ee wuddiidha wadda. Kanaaf warqii kan jedhanii nutti baasanii fi sababa malee miti jechuudha. Waa malee miti jechuudha. Kanaaf waa malee nutti hin baasne kana nutti baasuun isaanii jechuudha. Akkuma argaa jirtan ka shashamba jedha ka arsiin kuni yeroo baay'ee akkuma argaa jirtanii waan nuti arsii micayyoodha hafin jiru coocoo jettamu. Ma wanti aadaa kun madadee wannummaa nafin jiru sin jedhe ka maal midhaan illee oo barbaada wajjin deemaa mucaa wajjin jechuudha. Inni akkasitti gabbaree fuudha jechuudha. Ijoollee shamarran arsii namni argate nama jannata gale ishee nama jannata galee gaashee akkasani gaa jannata galtanii jechuudha. Barreena ijoollee arsii fuutan jechuun jannata galtan jechuudha. Inni akkasii sin qabbaneessitti illee dhabeettanii qabbaneedha jechuudha. Bakka takkitti heerumanii ba'uun beektu ishiin takkitti heerumtee ba'uun beeku. Fuudha hiike kan hin beektu ishiin jechuudha. Amma shamarran takka heerume hiikeetti. Tun takkitti heerumnaa arsiin abadda hin baatu jala. Odoo wanna feellee ta'e duttuma illee hin baatu jechuudha. Akkasitti itti gabbareetti maal jedheetti maal jedhee hin baatu ishiin jechuudha. Irraa bakka warqiidha ka jaarsa chiitillee akkasumatti nyammi godhattee qabatte shamarran arsii jechuudha. Kanaaf nuti warqiidha namni argatee nama jannata galee sin jedha. Kaanatu jedhe ishee akkasi. Ana kana fakkaata arsii jechuudha. Loowwanis hin jira. Kanaaf loon fidii maal ijoollee shamarran keessa loon hin qabu meeshaa hin qabu meeshaa qofa natti agarsiista warri jettan kun olaala arsii jechuun kana fakkaatti. Ganaa sinii fidaa qaachaa hin jira baay'ee jira ganaadha birraas laa ma birraa natti gallakkifamaa yoo ammoo wannaati malee jechuudha. Na anuyyuu kiyyaa sinitti agarsiisa birraadha zargiin kooyi inshaallah rabbitti siyaa goosnaan jaay amma ani gaafan galitti jechuudha. Kiyyaa sinin agarsiisa jechuudha. Waan hunduma isaa jechuudha. Horiilee sitti agarsiisa akkasuma meeshaalee sitti agarsiisa haa bakka akkatti abbaan kiyya na heerumsiisu sitti agarsiisa jechuudha. Maal meemma arsii sin gabbartanii yoo akkatti fuutanii sitti dabee dhugaa dubbachuudhaaf arsii akkatti gabbartanii yoo fuutanii shamarran arsii argatte jechuun ati maashaallah dha. Innaa kanaafiyyuu shamarri arsii warqiidha kan jennu waa malee miti gurratti sin calaw. Kamayu arsii kutaa 11 keessa kan arsii
fuudha feeruma aadaa arsii kan ga'u jiru dhugaas hin jira hedduu kabajaa guddaa qaballeedha meedhaa akkatti marsanii hundi isaa maal beektanii amma kun abbaan micayyoo tanaa meeshaa godheemmoo warii godheemmoo akkamitti ishii heerumsisee jedhanii ilaalaa jiru hundi isaa dinqisiifatanii jechuudha dinqisiifattoota kunniin jechuudha gartanii maaliif maashaallah jedhu kaamala maashaallah mucaa namtichi sun godhee fi abbaan micayyoo sanii inuma gurguree fi gaafa ammoo ati waan godhiniif abbichi sun birruma shamma mucoo bichaa nyaate malee waan gooneef jedhanii namtichi sun abbaa mucayyoo sanii walii gadi cicciru jechuudha gaafa ammoo ati gootee fi matumatti osi baasu jechuudha maashaallah siin jedhan jechuudha ishee gaafa san gaafa ati gooteef gaafa ati hin godheen immoo birrii mucayyoo nyaateetuma fixe abbaan jedhula kana amma maashaallah jedhu warii kana akkasitti kenneefi maashaallah tabarakallah jedhanii ilaala akkasitti jejjeeju harreen fardisiin jira kun fardisi kana jechuudha sakaalamee jira akkasitti mucayyoo irra baatee qurqurqur jettee warra dhattee jechuudha dhaabbattee harree ishiitis bishaaniin bu'atti duddaan baachuun dhattee jechuudha aadaa beeka kaadha fi safuu beeka warri arsii kun yoo jennu waa malee miti bara la sa'a hin elmatti qotiyoo ittiin qotatti harree bishaanii waraabbatti farda yaabbattee warra dhatti maal jechuudha jettani sin amma sin hin beekte waan ta'eef na akkas fakkaate arsii maashaallah arsii ko akkas jaaladhus baga keessatti dhaladhes baguma arsii ta'ee yaanu na akkas sin jedha hordoftoota kiyya warroonni hordoftoota kiyya chaanal kiyya faaraa taatanii subscribe gochuu amma amala keenya taa warri jajjabeessaa ta'es galatoo maal faadhaa warri immoo kan biraa fidaayii jettani aadaa biraan beeku kaan aadaa arsii malee miiqu aadaa hargee faayis akkam jiramee aadaa hargee nutti maa beeku kana dargee ada wallo ada wallaggaa ምናምን beeku dhugaa dubbachuuf bye bye arsii ko tagan keessatti